بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا بجالتمتوتا وبليان كينيا فبليتيوان كينيا خان تورا كان نور دفتن عند خيسن نجين ربي سين رتي هاجرات سنين جتشا الرا شيخ كينيا خبجم بجالتما شيخ عبد الله محمد بكري خان هررجي لتا أنا بركة دينتو سنبتير دفرين نقول جرني وجين ثاني إن شاء الله تعالى دام ستوقف كويسين يدا برسنين أول سنة جرا ديادا ولا إيسا سنين جتشا شيخ إني بقى نجى نفتني زيارة ملكي سني فاتات ويتشا إن شاء الله جا نمربين دعاء الركيب بلوهم به خنجتشو في جولتهن تمنه هدا سعودي خيستي هدمته ركما چنكما جرتوتو جرا توان فتو ربدي فيستالو فتشا جرتو توان جاتو ربدي بيلان دوما جرتو توان الرجيب تربدي كأجا ميدا جرتو كبنا في ورا وادما جرن سنتو جرا لسانسن يوربين كينيا نولا في سدعاء وجينغونا بجنتي يرو هنداه إركون كينيا جيان كينيا بدين كينيا ربي نما جعلنا نتخاب دن ربي كينيا نجياس خكابو إيسا اللهم أنت السلام ومنك السلام كسيمين نجيني رب الراهي ربي مكان ساتو نجينيا خارك منجيني يسر راهي ummata keenya sanii nageenya akka buusu rabbii keenya kadhachuuf inshallah taala haalli isaan keessa jiran hedduu haala suuqannee isaadha isinillee gaa biyya namaa deemtanii beeytan yaman turtanii jirtan qatar deeytanii jirtan suudii deeytanii jirtan miila reechuu isin areedaarri qofaa miti miilarri illeedha kanaaf bilayyan keenya san haalli isaan keessa jiran haala nama kofalchiisuu miti wallaahi haala suuqannee isaadha haati ilmoon adda baateeti ilmoon ala jalaaftee isin jirti gari abbaatu ilmoo wajjin qabamee mana hidhaa jira haati ala jirti garaa waa dhalee kamta hedduu takka rakkoo keessa jiranii hidhaa jiran akka rabbiin nuu baasu kan hidhamin akka hidhaa jala rabbiin nuu baasu du'aayii inshallah taala bilayyan keenya saniif godhuu qabna ijoolleen tun haqa nurraa qabdi dhugaa rabbii dubbachuuf masjiidonni isaan keessatti hirmaatiin biyya tana hin jiru masjiidota ammallee ijaaru jirru isin biratti illee masjiida ijaaru jirraami warri biyya umaa harka keessaan qaban nama tokko ala taa'ee isin ijaaru jira akkasii bira rabbi jazaa kafaluuf bilayii teenya saartuu hedduu rabbiin jazaa isii addunyatti jiruu bareedduudhaan ilmaan qajeelchee fi jiruu qajeelchee fi isiif haa kafalu akhiratti illee jannataan rabbiin jazaa isii isiif haa deebisu jenna silaahuu namni addunyaa irratti mana rabbii ijaare jannatan rabbiin mana ijaaraaf ijoolleen tun ijoollee masjiidota gartee gaa masjiida ganda keenyaaf guddina ijaaru jiru laangeetti masjiida guddaa san qarshii takka ganti keessaan qaban isaan santu ijaaru jira wallaahi ichi ta'anii mana keenya ijaarran osoo hin jiin rabbi bira waa ijaarran jedhanii masjiida madarasaa markaza ijaaru jirti ijoolleen tun ijoollee sanii gaa rabbiin nama mokkoraa nama fatanaa hidhaaf saaxilamee rakkoof saaxilamee halkanii guyyaa gaddaa aadaa boyaa jiraachuu jira yoo isaan ichi ilaalatan nulutti illee asii wajjin ilaalanna mathalul mu'miniina fi tawaaddihim wa taraahumihim wa ta'aatufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبي تكو يو إتشلالة تكو أسيلة لا أركن من مسلمة أكسوة قامتك وليب لالة وليب دكوبسة وليب قدة وليب يادة وليب هذا خراب ركون ساني ركوتين جمّتشون ساني جمّتشوتين وبليان كينيا ساني بيادهون إسانيف دعائي قدون هل كني قويا واجب نرت سنة وسنتانيجو يرو هنداو mootummaa hundaa ol jiru mootiin mootota kadachii fi samii uumee aangoo dachii fi samii qabu rabbii guddaadha mootummaa suudii tasilaa biyyaaf akka maqaatti biyya nabiin keenya keessa argame salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ummanni kun ummata jallaadhoo janii wala loluutu jira malee ummata zaalim akka malee maaliif jennaan khalees nabii keenya kanuma firra ari'anii turan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi raafa irra ijoollee teenya raafan kan aranii eegallee barisan خلوماو إيجالن غافنا بين كينيا فان إرجمن إسان إسفر أرياني يرو تكوندا غارات مرسني غارا بيتالي بمتى سدي غلنا نبين كينيا صلى الله عليه وسلم هنگا جولة وانيا توان دويدو أبدي جلار متكت ورا إسحاق جينغو داني جلا أشر راغافا مرتين سنشارمتي غندا غديبن اللي أمس فر أريان تعرف ويتر أقولت دعان ثماني نبي كينيا صلوات ربي وسلام عليه ميلاد إساني تران أشر راه اللي أمس نبين غافس دي بينجرا چوندن دي ديركا مربين بقى دانا فر gara madiinaa hangam baqatanitti jechuudha sahaabonni yeroo lama gara biyya teenyaa deebi'an hijratul uulaa fi hijratul saaniyaa usmaan ibn affaan faan jaafar ibn abi xaalib faan asitti godaananii biyyi xiqqoo ayyoonaan ichi dacha'anii ammallee lammaffaa as dacha'an jechuudha biyyi tun biyya gaafa silaa isaan nabii fi sahabaa firraa ari'aa turanillee sahabaa simattee qeebaltee kaafira ta'uudha wajjin barmas islaamaa mitila najaashii yeroo sanitti jechuudha gaafa dura bira godaanan islaaman turre najaashiin kaafira ta'u wajjin sahabaa ergamaa keenya
تأمنتيدhaan biyyaa baqattee isa dhufte qeebalee wajjin jiraachisaa ture man sabbakum gharim janiin namni isin arrabsilleen seeraaf dhiyaata namni jecha tokko isin hin jee seeraaf dhiyaata janiini saabaa nagaan jiraadha amri mulaasfaan daaba fuudhanii jala dhufan isaaf hadiyyaa kannanii kenni saabaa achi deebisu godhuudhaaf garuu hin deebifne Najaashiin dide kaafiraa qabadhu qa osoon amaniini saabaa ergamaa keenyaa ta amantiin ichi godaantee dhufte ni deebifna janii warrummaan isaanii harraan tana ijoollee teenya raafee hidhee kan rakkisu jiru kun gaafas garuma jabaatan arrallee akkasuma garaa jabaatan garaagarummaan warra gaafasiitiif warra ammaa jidduu jirtu sun islaaminaa hin himatan kun ammoo islaaminaa himata ka islaamummaa jibbee garaa jabaaturra ka islaamummaa himatee garaa jabaatuturraa maadha beek islaama garaa jabaaturraa maa sun kaafira kun ammoo islaama gaafa kufrii san abbootiin isaanii ergamaa rabbiitiif saabaaf irraa ariite har'a ammoo isaan islaama ta'aniiti ijoollee teenya akkana miidhu jiran bakka Najaashiin saabaaf geessan illee ijoollee teenyaaf ga'uu didan saabaa kalee rakkoo godaansee gara biyya teenyaa fide ijoollee teenya illee rakkoo godaansee gara biyya isaanii geesse rakkoo waliin caaltu tunis rakkoodha sunis rakkoodha silaa namni waa beeku ka diin kana qabu Najaashii gad ta'uu hin qabu ture bakka Najaashiitii ol dabree argamuudha qaba ture nama isa baqate jabeessuudhaan keessummaa kabajuudhaan rahmataan haala gaariidhaan simatee qeebalee jiraachisuudhaan jechuudha alaa kulli haal gaawwanni kannaa rabbiiti nama rabbiin kanneefiitu arkata Najaashii rabbi rahmataa godhuuf hedduu nu boonsise silaa seenaa teenya sallaalanii irra waan miidhan nuti ilmaan Najaashiiti ijoolleen ciisaan hidhanii hidhaa keessa deessee waan nyaattu dhabdee ilmoon jalaa du'aa jirtu haati du'aa jirtu namni guddaan manguddoon daa'imni dargaggeessi shamarran achi keessa rakkachaa jiran hedduu garaa nama raasa ijoollee teenya saniif rabbii tokkichi irkoo nuuf haa ta'uu fi rabbi rahmata nuuf haa godhuu fi hedduu garaa jabaatti suudii wallaahi hedduu garaa jabaatti maaliif jennaan namni islaamaa yoo hammaatillee hammeenyi isaa daangaa qabaachuu qaba daangaa rabbii keessaa bahuu hin qaban ilma namaa tahee dhalalma namaatii miti beeyladaanuu mirga qabdi akka itti kunuunfamuu qabdi rakkoo isiirra gahuu hin malle isiirraan gahuu addunyaa hin hayyamtu beeki beeyladaahu nuti immoo teenya tana kabaddaa seeree gammoojjittis jalaan hafuu baanan sanii gaafa biyya ta'etti akka dhabde biyya namaattis akkan harkattu achiif achittis akka dhabneetuma rakkachaa baqachaa dhokachaa jiraachuu jirra rabbi hidhamtoota keenya san hidhaa keessaa nuuf haa baasu ijoollee teenya saniif rabbi nuuf haa dirmatu milkii addunyaa akhiraa rabbi isaan nu haa milkeessu rakkoo san keessaa ni dandeenya rabbii tokkichi amma nuuf haa baasu sheekh iyyamee du'aayii nuu godhaa fiigaa ijoolleen tun akkana keessa jirti haalli isaan keessa jiran hedduu nama gaddisiise hedduu nama naayisa mee du'aayii nuu godhaa fi baarakallaahu fiikum bismillahirrahmanirrahiim buleeyyan keenya dhugaadha du'aayii nama sadii tuqee balamaa je ergamaan keenya akkasitti namni sadeen tokko gaa musaafiraa karaa dheertuu deemu tokko gartee gaa haadhaa fi abbaadha tokko gartee mazluumeedha nutiin jara kanarraa waa lama ni qabna jeetii yaada anillee musaafiraa karaa dheertuu deemu gara gallee nutiin kun mazluumeedha ammaasii biyya hunda keessatti miidhamaadha biyyuma taatee waa taatu suudiillee haa taatu biyya biraa keessattillee biyya cufa keessatti miidhamaadha kadhaan teenyaa lafan buutu jeetii yaada akkasitti hidhamaa keenyaa ka suudii keessa jiruu fi ka biyya biraa keessa jirullee rabbi nagaan hidhaa keessa rabbi nu haa baasu akkasitti miidhaa jabduu keessa jiran keessaa warri suudiidha hidhaa keessa jiranii hidhaa keessatti akka maletti beelaa fi rakkoo meeqaan dararamaa jiranii akkasitti hidhaa san anillee gaafa dur zaman dur arkeetiin jira arrata sanii wal adda jechuudha hidhaan yoggaan himan namnichi keessa dhalee rakkoo cimtuu keessa jira dhalaan achi keessa dhalte gaafa dursan akkasii miti gaafa nuti gartee biyya san teenye biyyistu waa xiqqishee gaa kabajaadha qabdi arra kabajaallee hin qabdu miidhamnee jirraa miidhaa san rabbi nu haa baasu aalima keenyaa fi wallaalaa keenyaa fi akkasitti ijoollee teenyaa fi dhalaa keenyaa fi dhiira keenyaas ka biyya san keessatti rakkataa jiru kaydhaa jiruu fi kaydhaan jirrellee nagaa rabbi gartee bal'otti rabbi nu haa baasu biyya teenya tana gartee biyya nagaa rabbi nu haa godhu biyya gartee misooma diinii fi akhiraadhaa rabbi nu haa godhu akkasitti ijoollee teenya san abdii guddaa irraa eegganna ammallee nama tokkootiitu masjida nu ijaaru jira bakka nuti jirru san saartuu jaanii biyya biraa keessa jirti akkasitti nuti sanirraa gammachuu addaa katakkaan gammadin gammannee jirra ijoollee suudii jirtus akkasumatti waan hedduu irraa eegganna madarasaa fi masjidoowwanii fi kana cufaa'uu gartee akka nu ijaaran nuti abdii guddaa irraa qabna akkasitti gaa nama biyya gandaa keessa taa'ee akkasitti biyya teenya diinii fi duniyaadhaan gartee dagaagsaa jiru ka diinii fi duniyaadhaan miidhaysaa jiru rakkoo isaanii jalaa rabbi nu haa baasu ni danda'a rabbi nu haa baasu rabbi gartee gaa nu haa baasu hidhamaa keenya hidhaa nu haa baasu
akkasi gaa gartee gaa rakkataa cufaa'u ka biyya meeqa keessatti gartee rakkataa jiru cufaa'u rakkoo keessaa rabbi nu haa baasu nuti gartee musaafiraa hadhaan gartee musaafiraa ni qeebalamti jee akkasitti nutilleen gartee yoo akka qabaachuu baanne hadhaan musaafiraa tunni taatii rabbi nu haa taasisu akkasi gaa rabbi nu haa taasisu ustaaza keenya shee'anas ka gartee gaammaan tana nuti isa laaluu dhufne ka waan kanallee biyya gandaa rakkoo biyya gandaa tanallee nutti hime nuti baadiyyaa keessa jirra rakkoo hedduu quban qabnu warra gartee gaa magaalaa kanaatiitu waan hedduu quba qaba akkasii gaa ustaaza keenya ka gartee isaan saniif du'aa nu goosisellee rabbi muraada haa guutuu fi rabbi haa gammachiisu akkasii gaa hedduu tattaafate biyya teenya tana gartee rakkoosii gaafa durii fi amma hanga ammaatti tattaafataatuma jira akkasii gaa rakkoo keessaa rabbi nu haa baasu hidhamaa keenya rabbi rakkoo keessaa rabbi nu haa baasu ni dandaya rabbi nu haa baasu rabbumaa irra jabaadha namni gartee jabeenyi namaa waan takkallee waa naman godhu akkasitti qocaadhatti uumaan guutuun wal mari'atteeti burufoon qocaati nyaannaa jettee wal mari'atteeti yaa qocaasi nyaachuuf ta'anii mee ati akkam taataa jetteen ijaan cululleen yoggaa akkana jetteen ay rabbiin hoomarii isaanii san keessa jiraayi lakki rabbii waa keessa jiru jennaan akkas taatu lakki nagayaa jeje rabbiin na wajji jira an akkas taatu rabbiin na wajji jira nagayaa jeje qocaan akkasitti halkanuma edanaa kana isaa duraan foonii rabbiin dhagaarra kaayee irra tatta'anii qocaan eessa jira jedhan jeboo dhaguma san irra tatta'anii kan irra tatta'an qocaadha arrallee rakkoo teenya tabakka cufa jirtu rabbiin nu wajji haa jiraatu ni dandaya rabbiin nu wajji haa jiraatu akkasitti isaan nu wajji jira isa abdanna akkasitti nuti isatti amanne rakkoon islaamaa ta biyya cufa jirtu akkasitti islaamni walii rakkachuudha qaba suudiin silaa islaama biyya islaamaati jenneeti itti baqanne biyya islaamaati jenneeti riskii teenya keessa barbaaddanne islaamni hagartee akka qaama tokkooti jee qaamni tokkichaa yoggaa bakki takka madooyte akkasumatti qaamni tokkichaa qaaxiraa bula karakkoon islaamaa silaa rakkoo islaamaati jenneeti akkasitti kun rakkoon sun rakkoon ta'uu dhabde biitti teenya dhugaatan akkuma sirreefu haasoytanitti tan duratti itti baqatani tan duratti itti nagaya taani biyya nagayaa jeeti habashaan biyya nagayaati deema habashaa dhaqaa jeeti ergamaan saabotaa sitti qaceelche jechuu saniifuu rabbi nagaa nu haa godhu rabbi nagaa nu haa baasu akkasii rabbi nagaa nu haa baasu walitti gartee nagaa nu haa fidu haalaa fi keeysaa biyya teenya islaaminaadhaa fi bilisummaadhaa fi waan cufaanuu diina keenya akkatti bakka cufaanu dha'u kana akka bakka cufaanu rakkisu kana akkasii rabbi cilee bishaan buute rabbi nurraa haa godhu akkasii asumattiin isinirraa dhaaba wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ نهدو غلطو ما يسنين جنة أبليان كينيغا نجاشين أبا إنيوتي والرجول جرا نجاشين أبا تكريتي أمو أكا منتيتي أبا خينيا هدو نبونسي هدو نغمتشيسي سابا أرغما خينيا نوكيبالي أستي نوخيسميسي هنگبي تيسن نگي تاتو نگي أنجراد أجيني akka isaan gammachuu yaada tokko malee diin isaanii oofatanii rabbi gabbaranii biyya tana jiraatan godhee ture akkasii inshallah gaa waan inni osoo amanin islaamaaf ta'e islaamni islaamaaf ta'uu dadhabee irra ijoollee rakkoon gara isaanii baqachiifte hidhanii rakkisaa ruurrisaa wayita jiranitti hedduu nama naasisa maaf hanguma najjaashii sanillee hanqatan waan juu gaafii namatti taate suudiin ergama rabbiitiif hun tolle waan irra laalanii soo hangabdu wanti nama silaa khafii jabeessuun nama biraa jabeessa ergama rabbii qaalii addunyaan guutuun jaalattu kanaahu firraariiti saabota qaqqaalii arra asteenyee seenaa isaanii dubbifnee yeroo takka gammannu yeroo takka boonyu ummata jajjaalatamaa san firraariiti khalees nama raafuu arran eegalle khalees ittuma jirtiisin aadumasii arraa saaree gaddee bifte khaleedha akkuma inni kaafira ta'eeti mushrika ta'ee firraa nama godaansisaa ture kun immoo islaama ta'e islaamiidha kanaan nama rifachiisa خسيتي في الراس واتولان جرتو يولا العلماء خمسة قلتمي أولي تهيدا جرا سودي خيسا كفا علماء خمسة قلتمي أول علماء تقول قدّا الدنيا قوتون التيرة تجلد يوم تجالد خمسة قلتمي أولي دا خيسا جرا يو حسب سودي سنين وان تكتك ولله التنما بيتي برانا جاي تاو هدو بي ظلمين كيسا بلدتي خرس مسيجة بيفتشو داف آنقو مرة ترو داف نموت هدو ناچا جرتو رسودين
biyya teenya illee nagee dursa rabbi nuuf haa deebisuu fi akka nuu tahutti akka diin keenyaa nuu tahutti rabbiin subhaanahu wa ta'ala nageenya bareedaa nuu fi diin keenyaafis ta'u nuuf haa fidu teenyaa soo akkan qabdu amma biiti nagee dhabdee jirti du'aayii nuu godhaa baarakallaahu fiikum rabbi nagee nuuf haa deebisu nageenya harka rabbii jira harka nam tokkollee hin jiru nagee haa qabu rabbi kanamaa fiduus rabbi namni yoo qabaate nagee balleeysuu qofa inni qabu nagee rabbi nuuf haa buusu du'aayii nuu godhaa jajjabaadhaa nuu jiraadhaa rabbiin hidhamtoota keenya hunda hidhaarraa nuuf haa baasu jechaa ka keeysaas jiran ka alaas jiran kachiis jiran ka asiis jiran ka olii ka gadii ka kaabaa ka kibbaa ka baa ka dhiyaa hundi nama keenyaa ka hidhaa keessa jiru hidhaa nuuf haa hiikamu rabbiin gammachuu irratti milkii irratti deebisee wal nu haa agarsiisu hunda keeysan rabbi jecha guddifne isin jaalannaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh